nu telefoonni maa poolisa dubartiiti jedhaa bar. Telefoonni maa nutti qaala'ee jenna nu maa telefoona bitachuu dadhabne jenna. Sababaa keessan telefoonni nutti qaala'intu ashiriin telefoon jedha jedhaa uf nyaataatuma nutti kennite. Lubbuu ta'u suuraa koo qabattee liivii seenee nama arrabsaa. Lubbuu tokko suuraa koo qabatee liivii seenee nama arrabsaa. Ati eenyuyyaan siyyuu beekaa hin jiru. Taada si arrabsuutti dhiisi kamaan rakkatte kun ati Ameerikaa jirtaa miti deemaa porofaayilii kan kee afoo alaabaa Ameerikaa jira. Namni Ameerikaa jiru bari qaamaan qofan fagaatu sammuudhaan illee fagaata bullootii yaanuu kaayiroo taa'ee sammuun fagaadhu. Ana mee deemii ilaali nama beekaatu iyyuu na arrabsa akka barbaade na godhee dubbadheen beeku. Atama Ameerikaa kan jirtu sanuu sammuun fagaachuu qabda. Yaa dubartiin wallaahi uu jettee siin jedha uu jettee dubartii akkas afaaniin haasa'aa nutti kennite garuu raamu anaa dhufu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dubartiin afaaniin haasofti malee laa dubbiin ta'e ammallee qabamtee jirti hin xumuramne warri dubbii adda goote jettanii. Dubbiin ta'e ammallee hin qabamne numa jirti kaleessas anis naaf hin mijanne. Bakka wannoo oolee jechuudha ijoollee eerpoortii geessisuu eerpoortii oolee dheengadda ammoo jaarsummaa sheek riyaadii fi sheekota biyya kanaa aslii reeddii namoota akkasiin jechuudha natti haasa'aa oolanii ammas dubbiin hin dhumanne rarraateetuma haftee jirti. Akkas isiniin jedha kanaafuyyuu maal jechuu barbaade sitti fakkaate wanni dubbachuu barbaade jechuudha. Laa qofaa wayituu natti nan qabanne bakka ciisu jira gatii bakka ciisu jiruuf maal isiniin jechuu barbaade silkii akkasi namni silkii waa'ee ni hinaafti poolisiin mana hidhaa keessatti garuu namni waan akkasitti dubbatee waan akkasitti haasa'u tokko isaatu hin jiru. Hai badaboo haadha faate ganama hirribaa kanaan laayikii yaa rabbi laafis uummata kaayiroo kanaan du'aayii godhaa fi dhugaa rabbi. Asirratti garuu isuma dhugaa warroonni mana hidhaa yeroo deeman meeshaa tokko nama harkaa fudhatamaa waan akkasiisanii warri biyya kuweet natti fakkaate warra diisiin bakkee isheen galteedha. Adda babaastee waan baay'ee dubbattee jirti innatu iyyuu waraabne malee akkasii quba qabaadhaa isiniin jedha wanti sodaatamu hin jiru ni naafaan garuu ta'us wanti isaan sirraa fudhatan hin jiru jechuudhaan barbaada. Akkasii warri sagalee kana dhageettanii viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaani warri immoo haarawaa dhuftanillee sabskiraayib gochuun isiniin jedha. Biyya keessanii lolaataa addee birruu ta'a. Dubbii kiyyaafillee dubbatina anuu of danda'aadha of gahaadha garuu ta'us hin dhumanne rarraatee haftee jirti jettee jirti. Alaa kulli haali rabbii walitti Qananii Oromoo maal akkuma takka barreeffatan saniiti. Jecha hin taane walitti Bakka usii dubbachuun harkisuun hin qabu gaariidha. eessaan jarsina qananii yoo hagam 52 kan. Akkam jirtu nama na ergate. Nasi ergate. Hayaata qalluutti wallaahi. Hayaati maasi goote bannaa fi nama Maal lolti? waan ofii yaanu sun hin dhufinna duute naan jette akkasitti warri komentii yaalaa na arrabse jette. Taatee ijoollee komentii yaalaa arrabsinaa yaatiin jedhee irraan dhoggite. Wanni
Haa dubbii onlaayinii kana Yani wanta kan jenneeni